Yuufi propaganda hatattamaan dhaabuuf walii galleerra. Kanumaafis lammiileen Itoophiyaa biyya keessaa fi biyya alaa jiran walii galtee kana akka deeggaran sagalee qoqqoodinsaa fi jibbaa akka malee kan xumuraatii miti jedhameeti jira. Oromiyaan hoo kan jedhudha akkasuma Joohar hoo maal jedhe kan jedhu saga tokko waan Joohar jedhesi gurraan isin buusa jechuudha. Kuni waan baay'ee tokko nama gammachiisudha. Waa'ee lola dhaabuu walii mallatteessuu isaanii kanarratti namayyuu gara isaa fakkaatutti jallifateeti waan oofaa jiran tos fedha isaanii guuta akka fedha uummata isaanii guutuudhaaf kan achi taa'u jechuudha. Wanti irratti walii galame akkuma dhageessan kana mata duree haa ta'amu malee as keessa waa hedduutu jira. Daangaa walitti qabanii fakkeenyaaf Walqaayitti Sagadee amma akkuma isin warri kaabaa lameen kun jechuudha warri Tigraay fi warri Amaaraa jechuudha irra guddaa xiyyeeffannoon isaa makan gaafii namatti ta'u jechuudha. Mee waan Joohar dhaamee waa'ee makanaatti wal qabate jechuudha ergaa Joohar dabarse gabaabduu isiniif dubbiseetiin walitti deebina. Oduu jajjabeessaa South Africa irraa amma jedhedha. Dhaabbileen giddugaleessotaa fi qooda fudhattoonni biroo waliigalticha hojiirra haa oolchan. Tattaaffii nageenyaa kun kutaalee biyyattii biroottis haa dheeratu. Itoophiyaa keessatti waraanni hammaataa jira. Keessumattuu Oromiyaa keessatti wal dhabdeen tokkoo isaanii karaa mariitiin furamuu qaba. Kanaaf nuti nagaa wal qunnamsiisaa ta'e akka biyyaatti barbaanna. Biyyattii birootti illee haa dheeratu, biyyattii biroollee haa dhaqqabu. Tigraay qofatti yoo dhaabbatee furmaanni hin dhufu jechuu isaati jechuudha Joohar. Jechi isaa tokkottiin tun ni gahaa jechuudha. Furmaanni nagaan taa'anii mari'achuudhaa kuni biyyattii biroottis haa diriirfatu, haa dheeratu, biyya biroollee haa dhaqqabu. Yoo biyyattii birootti fakkeenyaaf Benishaangulitti yoo nageenni hin bu'in, Oromiyaa keessatti yoo nageenni hin bu'in, Tigraay bariyaa jara kenna dhugaa dubbachuu fi uummata hagami Oromiyaa keessa hagamtu jiraata. Oromiyaa fi Tigraay Itoophiyaa guddittiin jedhan san kan Itoophiyaa guddittii san godhe Oromiyaa guddittii. Oromiyaa guddittii keessatti yoo gartee waliigalteen araaraa kan akka Tigraayitti godhamee kun qabsaa'ota Oromoodhaa walii yoo hin godhamini maalimee faayidaan isaa fakkeenyaaf maalimee araarri kun faayidaan isaa Oromiyaan dhiigaa Tigraay nagaa argattee Oromiyaan haa dhiiduudha moo mee maali faayidaan isaa. Kanaafuu wanti har'an tana Oromoo guutuu gaafii keessatti hambise isa kana jechuudha. Gareewwan waliigaltee irra jiran giddugaleessota gamtaa Afrikaa fi taajabdoota fi biyya keessummeessituu Afrikaa kibbaa adeemsa kanaaf garata keenya ibsuu fi qabna. Biyyaa fi uummata keenya kan hafanii fi kan hafe dabalataa irraa baraaruudhaa fi yeroo kanatti haa gurmoofnu kan jedhudha. Tigraayiif boruurraa gargaarsi ni ga'a. Tigraayiin boruurraa dawaan ni dhaqqabaaf amman tana Oromiyaa